garbicha amanamaa. Amanamummaan gatii akkamii akka nama kennisiisu, amanamummaan immoo Waaqayyoorraa hangam guddaa akka ta'e hundumti keenya mana kiristiyaanaatiif Waaqayyoodhaaf ni barbaachifna. Ati gaafa dhuftu waan hin haamin, waan hin faca'in akka haamtu, waan hin kennin akka fuutu. Abbaan makliitii 5 fi abbaan makliitii 2 maal jedhne yoo gaafatamne warra kennaa isaanii osoo hin jallisin, osoo ittiin makin, osoo ittiin dabalin, osoo haalotaan hin jijjiiramin hojiirra oolchan tajaajilaa jirraayi. Ergama keenya ba'aa jirraayi. Kennaa keenyaan adaraa yookaan kennaa nutti kenname hojiirra oolchaa jirraayi jennee gaafa gaafannu isa isinii fadhiisaa, tokkoon keenyaa fadhiisaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, biyya keessa, biyya alaa, bakka garaagaraa irra teessanii sagalee jireenyaa dubbii Waaqayyoo kana barachaa dhaggeeffachaa kan jirtan maatii waadaa dhakeenya qulqulleettii dubaroo maaramii, maatii ergamootaa fi maatii wareegamtootaa, maatii qulqullootaa hundumti keessan hanga du'aatti dabarsee kan nu jaallate uumaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosii tanan nagaa isiniin jedhaa. Akkam saatii kana geessan, akkam galgaleessitanii, akkam bariisifattan. Ameen. Arjummaan isaa kan baay'ate, jaalalli isaa kan baay'ate Waaqayyoo badii fi cubbuu keenya hunduma isaa osoo lakkaa'in guyyoota nuti cubbuudhaan dabarsine hundumaa irratti guyyaa gaabbii kana dabalee nuuf kennee akka nuti isa galateeffannuu fi akka nuti isa waammannu, akkasuma jiraataa fi guddaa kan ta'e dubbii sagalee isaa akka waliin dubbannuu fi kan nu kakaasee, kan nu qopheessee, maqaan isaa baraa hamma baraatti kan ulfaate nuuf haa ta'u. Dubrummaadhaan olfooftee, dubrummaadhaan kan deesse, waadaa fannoo jalaa, buleettii ergamootaa, gonfoo wareegamtootaa, abdii cubbamootaa kan taate, ilma ishee uumaa isheetii gaditti uumamtoota hundumaa jiranii olitti maqaan ishee yeroo hundumaa kan kabajamee fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Ergamoonni, wareegamtoonni, toloonni hundumti isaanii warri Waaqayyoo isaan filatee fi isaan qulqulleesse, warri isaanis immoo akkuma kana addunyaa darbu kana tuffatanii gananii isa duukaa bu'an yeroo hundumaa maqaan isaanii kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Garbicha amanamaa. Egaa jaallatamtootaa fi maatii Waaqayyoo, guyyaa har'aa Waaqayyoo yoo fedha isaa ta'e, yoo nuuf eeyyame mata duree gabaabaa garbicha amanamaa jedhuun daqiiqaa muraasaa hin caalleedhaa fi kan waliin turu ta'a jechuudha. Mata duree kanaan dhuguma Waaqayyoo har'aa jireenya keenyaaf kan ta'u maal nutti hima? Tarii Waaqayyoo caba keenyarraa, gadda keenyarraa, haalota keessa jirru hundumaa keessaatii mata duree kana fudhatee gara jireenya keenyaa gaafa dhufu Waaqayyoon maal nutti malaata, maal natti malaata jennee eegna ta'uu mala. Dhugaadha, Waaqayyoo gara keenya gaafa dhufu akkasumatti callisee gara keenyaan dhufu sababa qaba, kaayyoo qaba jechuudha. Kanaaf mata duree garbicha amanamaa jedhu kanaan Waaqayyoo gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisuu fi akka nu gorsuu fedhaa fi jaalala Waaqa keenyaa nuuf haa ta'u. Wangeela kana kan nuti argannu wangeela abbaa keenya qulqulluu Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 21 irraa jecha jirudha. Abbaan keenya qulqulluun Maatiyos barreessitoota wangeelaa arfan keessaa isa tokko yoo ta'u, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara fooniin biyya lafaa kanarra deddeebi'ee barsiisaa ture keessatti Gooftaan keenya
jecha isaa afaan isaarraa kan barate, kan dhaga'e, kan barreesse waan ta'eedhaaf garbicha amanamaa kan jedhu kana innis immoo akka nuti barannuuf kan nuuf barreesse har'a mata duree taasifannee waliin kan barannu ta'a jechuudha. Egaa kaayyoon barnoota kanaa kiristaanonni bara kiristaanummaa isaaniitiin jiraatan keessatti bara Waaqayyoo waliin hariiroo amanamummaatiin, hariiroo amantiitiin cimanii Waaqayyoon duukaa jiraatan keessatti amanamummaan gatii akkamii akka nama kennisiisu, amanamummaan immoo Waaqayyoorraa hangam guddaa akka ta'e yeroo itti ilaallu ta'a jechuudha. Maatii Waaqayyoo ammas gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisuu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa seenaa mata duree kanaa dirqama gara duubaatti deebinee ibsuun waan nu barbaachisuudhaa fi asuma wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 irraa kaasnee gaafa laallu seenaa bal'aa tokkotu jira. Seenaa bal'aan kunis akkas jechuudhaan jalqaba. Abbaa qabeenyaa tokkotu ture. Abbaan qabeenyaa kunis immoo hojjettoota isaa nama 3 kennaa erga kennee booda gara biyya biraatti akka inni deemee nutti dubbata jechuudha. Kennaan inni hojjettoota isaa kanaaf kenne yookaan warra mana isaa keessa hojjetan yookaan immoo garboota isaa jedhamanii warra waamaman kanaaf isa tokkoof kennaa 5 kenne, isa tokkoof kennaa 2 kenne, isa tokkoof immoo kennaa 1 kennuudhaan gara biyya biraa akka inni deeme seenaan kitaaba qulqulluu nutti himaa jechuudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo har'a tokkoon keenyaaf kennaan hedduun nuu kennamee jira. Daa'ima har'a dhalattu kaasee hanga hangafoota Phaaphaasota amantii keenya eeganii hanga gurguddoota Waaqayyo kennaa isaaniif kennee akka isaan kiristaanotaaf mana kiristaanaa eegan isaaniitti adaraa kennetti hundumti keenya mana kiristaanaatiif Waaqayyoodhaaf ni barbaachifna. Kennaan nuuf kennameera. Tarii kennaan nuuf kenname garaagara ta'uu danda'a. Akkuma abbaan keenya qulqulluun Phaawulos jedhu kennaan garaagaradha. Garuu inni kennu hafuurri Waaqayyoo tokkodha jedhee akkuma dubbatu sana jechuudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo egaa abbaan qabeenyaa kun hojjettoota isaa yookaan garboota isaatiif kennaa kana erga kennee booda gara biyya biraa deeme. Yemmuu inni gara biyya biraa deemu hojjettoota isaa keessaa inni hangafaa inni ta'e yookaan immoo kennaa yookaan makliitii 5 inni fudhate bu'ee ba'uudhaan baay'ee dadhabuudhaan halkanii guyyaa dadhabee osoo hin jedhin osoo hin nuffin osoo haalotaan jijjiirame hojii isaa adda hin kutiin daldaluudhaan bitee gurguruudhaan wantoota hedduu hojjechuudhaan kennaa isatti kenname sana dachaa taasisuudhaan 10 akka taasise yookaan immoo 5 buusuudhaan 10 akka taasise seenaan kitaaba qulqulluu nutti hima jechuudha. Akkuma kana namni inni lammaffaa kennaan kun itti kenname yookaan kennaa 2 inni fudhate kun akkuma namicha jalqabaa kennaa sana bu'ee bahee osoo hin dadhabin osoo hin nuffin haalotaan bonaaf ganna osoo hin jedhin nagaduudhaan daldaluudhaan erga hojjete booda innis dachaa isa fudhatee sana ni buufate afuris ni taasifate jedha. Inni sadaffaarra jiru namni inni sadaffaa kan itti kenname makliitii tokko yookaan immoo kennaa tokko sana maal godhe geessee lafa namni agarreetti boolla qotee yookaan lafa qoteetu lafa sana keessaa ni awwaale. Maaliif gaafa mootiin kun deebi'ee dhufu hattuun akka jalaa hin hanne yookaan immoo warri saaman akka jalaatii hin saamneedhaa fi gaafa mootiin kun deebi'ee dhufu qarshii sana yookaan kennaa sana yookiin immoo makliitii sana akka deebisee itti laatuudhaaf maal godhee kennaa sana geessee dachee keessa awwaale. Qotee awwaale jechuudha. Kana booda mootiin sun waggoota hedduu erga ture booda
bakka dhaqee sanaa gaafa deebi'u hojjettoonni isaa sadan garboonni isaa sadan warri amanamummaadhaan mootiin sun kennaa kana osoo hin sodaatiin akka isaan ittiin daldalaniif akka isaan ittiin hojjetaniif akka isaan ittiin bu'aa buusaniidhaaf warri itti laataman kuni kennaa isaanii fudhatanii gara gooftaa isaaniitti dhiyaatan. Inni hangafaa inni makliitiin kennaan 5 itti kenname sun ilaa yaa gooftaa kan ati naaf kennitee turte kennaa yookaan makliitii 5 ture ani garuu bu'ee ba'uudhaan dadhabuudhaan halkanii guyyaa hojjechuudhaan isatti naaf kennite dachaa buufadheetan 10 taasise jedheet 10 taasisee gara gooftaa isaatti dhiyaate. Akkuma kana inni lammaffaas gara gooftaa isaatti kennaa isaa fudhatee gaafa dhiyaatu akkas jedhe ilaa yaa gooftaa kan ati naaf kennite makliitii kennaa 2 ture haa ta'u iyyuu malee akkuma ati narraa eegde sanatti daldaluudhaan dadhabuudhaan halkanii guyyaa bonaaf ganna osoo hin jedhin hojjedhee kunoo dachaa buusee 4 taasiseera hodhu narraa fudhu ittiin jedheedha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Mootiin gaafa kennaa namaaf kennu kennaa sana dachaa godhanii mootii sanaaf gaafa deebisanu baay'ee namatti tola. Haa ta'u garuu maal godharee kennaa mootiin isaaf kenne sana kan awwaale kennaa mootiin isatti kenne sana kan jijjiiruu dadhabe akkuma mootiin itti kennetti bifa isaa osoo hin jijjiirin dachee qotee keessa awwaale hojii osoo hin hojjisiisin akkasumaan bara isaa kan lakkaa'e. Garbicha sadaffaa nama isa sadaffaa isatu ture ilaa yaa gooftaa jedheen immoo ani ati gaafa dhuftu waan hin haamin waan hin faca'in akka haamtu waan hin kennin akka ati fuutu waan an beekuuf ati mootii gara jabeessa ta'uu kee waan an beekuudhaafi hattoonni akkana jalaati nanne shiftaan yookiin saamtonni akkana jalaa hin saamneefi boolla qoteetan awwaalee kunoo fudhadhu ittiin jedhe. Ilaa ummata waaqayyoo gaafa garboonni kun sadaniyyuu haala keessa turan hojii hojjetan gabaasa hojjechaa turan gooftaa isaaniif mootii isaaniif gaafa gabaasa gabaasan mootiin akkasittiin jedhe laa deebisee sadan isaaniitiin jecha hojii isaanii madaalu deebii hojii isaanii madaalu isaaniif deebise. Waaqayyoo tokkoon keenyaaf waan nu madaalu guyyaa isaatti nuuf kenna. Ila jalqabas waaqayyoo akkuma humna isaaniitti kenneef akka isaan baachuu danda'anitti akka isaan ittiin jijjiiruu danda'anitti akka isaan ittiin hojjechuu danda'anitti isaaniif kenne. Laa nuufis gaafa hojii nuuf kennu nuufis gaafa kennaa nuuf kennu waaqayyoo akka humna keenyaatti nuuf kenna. Waan nuti baachuu hin dandeenye waan nuti sochoosuu hin dandeenye nutti hin kennu nutti kennees faana nu rakkisu waaqayyoo humna keenya beekaa. Inni abbaa keenya waan ta'eef nuti ijoollee isaa waan ta'aniif abbaan ijoollee isaa humna isaanii beeka. Kanaaf akka humna isaaniitti itti kenne erga itti kennee booda isaanis waan isaanirraa barbaadamu warri hangafaa lamaan ni raawwatan ni hojjetan. Inni sadaffaa garuu ati mootii gara jabeessa waan taateefi waan hin facaasin hamta waan taateefi waan hin kennin fuuta waan taateefi kunoo kennaa kee siif kaayeen akkuma ati natti kennitetti sitti kenne ittiin jedhe laa. Gaafa kana maal ittiin jedhe waaqayyoo mootiin sun ilaati garbicha amanamaa isan itti kenne dachaa taasee kan natti deebise kan ittiin hojjete kan ittiin dadhabe garbicha amanamaa manni abbaa koo siif ta'a gara gammachuu abbaa kootiitti seenii ittiin jedhe jedha. Waan xiqqoo irratti amanamteetta waan guddaa irratti si muudaa. Ilaa waan xiqqoo irratti gaafa amanamnu waan guddaa irratti muudamuun keenya immoo in oolu jechuudha. Maaliif inni nutti kenne inni nu ilaalu inni nu qoru inni nu madaalu waaqayyoo
inni amanamaadha. Ofiisaa amanamaadha waan ta'eedhaaf amanamummaa keenyaaf immoo gatii deebisee kaffala jechuudha. Kanaaf maal ittiin jedhe garbicha koo amanamaa gara gammachuu abbaa kootiitti seenii. Xiqqoo irratti waan amanamtee fi isa guddaa irratti simmuudaa ittiin jedhe. Ummata Waaqayyoo isa lammaffaatiinis akkuma kanattiin jedhe xiqqoo irratti amanamteetta ati gara gammachuu abbaa kootiitti seenuu tusiif ta'a si madaala. Xiqqoo irratti waan amanamteef immoo guddaa irratti simmuudaa ittiin jedhe. Isa sadaffaadhaan maal jedhe laata? Amanamteetta ittiin jedhaa laata? Ummata Waaqayyoo moo maal jedha? Ati garbicha amanamaa miti. Waan sitti kenne ittiin hojiin hojjenne, ittiin hin dalagne, bu'aa hin buufanne. Akkanan waan hin facaasiin haamu, akkanan waan hin kenniin fuudhu eenyutu sitti hime? Har'as jiru namoonni tokko tokko ofii isaanii hojjechuu dadhabanii, ofii isaanii dalaguu dadhabanii, ofii isaanii kennaa Waaqayyo isaaniif kenneen oomisha oomishuu dadhabanii, tajaajiluu dadhabanii Waaqayyo irratti kan guunguman. Har'as nu jirra. Waaqayyo irratti kan guungumnu kennaa Waaqayyo nuuf kenne hojiirra oolchuu kan dadhabne, hoolota Waaqayyo tiskuu kan dadhabne, hoolota Waaqayyo tiksinuun jedhamee garuu hoolota Waaqayyo bineensaan kan nyaachisne, kennaa Waaqayyo deebisnee qarshiin kan gurgurre, biyya lafaatiif kan laanne, wanta darbu, wanta calaqqisu, wanta bor galmaan nun geenye, wanta laga nun ceesifneen kan jijjiirre. Ittiin hojjechuu kan dadhabne meeqan keenya. Kanaaf mootiin kun maal jedhe nama kanaanii gara mana kana keessaa gara dukkana alaatti baasaa. Kana booda ilkaan riguuf boo'icha qofaatu ta'a ittiin jedhee jedha. Seenaan isaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 hanga 30tti jira. Egaa ummata Waaqayyoo seenaa kana deebinee abboonni keenya abboonni mana kiristiyaanaa hiikaa kitaaba qulqulluu kana gaafa kaasan yookaan immoo gaafa ibsan akka nu galutti gaafa nu gorsan yookaan immoo gaafa nu ibsan akkas jedhaniitu ibsu. Abbaan makiliitii 5 fi abbaan makiliitii 2 maal jedhne yoo gaafatamne barnoota mana kiristiyaanaa isa qulqulluu ta'e baratanii makaan kan keessan jirre shakkiin kan keessan jirre barachuudhaan isa barataniin immoo cimuudhaan isa cimaniin immoo bahanii bu'anii halkan guyyaa osoo hin jedhin dadhabee osoo hin jedhin nuffe osoo hin jedhin warra sagalee Waaqayyoo dheebotan warra sagalee Waaqayyoo beela'an warra barsiisan halkanii guyyaa haalli kan isaan hin daangessine yeroon kan isaan hin daangessine dhabuuf argachuun nyaachuuf quufuun daara ba'uuf qullaa ta'uun kan isaan hin daangessine kophee argachuu fi dhabuun miilla isaanii qullaa harka isaanii qullaa osoo humaan qabatiin addunyaa kana kan mi'eessan addunyaa kana kan barsiisan addunyaa kana keessa deddeebi'uudhaan warra dhukkubsatan kan fayyisan abboota beektota warra Waaqayyoof dursa kennan jireenya isaanii olitti mana kiristaanaatiif jalqaba kan kennan isaanii jechuudha. Har'a meeqan keenyadha mana kiristaanaatiif dursa kan kennin osoo hin argatiin, osoo hin uffatiin, osoo hin nyaatiin, osoo hin quufiin, osoo hin uffatiin, osoo hin bareedin, osoo hin miidhagin, osoo nutti hin toliin haala mijataa keessa teenyee kiristaanota obaasuudhaaf kiristaanota afaan yeeyyotaa keessaa gara mana qulqullummaatti gara jireenya daandii qulqullummaatti fiduudhaaf kan hojjennu meeqa? Ummata Waaqayyoo Waaqayyo kennaa isaa nuuf kennee Waaqayyo kennaa isaa dachaa godhee nuuf laatee garuu kennaa Waaqayyo nuuf kenne qarshiidhaaf qabeenya biyya lafaatiif wanta darbuuf oolchaa kan jirru meeqan keenya ummata Waaqayyo jirraa laata? Kanaaf warri yookaan abbaan makiliitii 5 fi abbaan makiliitii 2 jedhamee kitaaba qulqulluu keessatti kan barreeffame yookaan immoo kan caqafame warra kennaa isaanii osoo hin jallisin, osoo ittiin makiin, osoo ittiin dabalin, osoo haalotaan hin jijjiiramin hojiirra oolchan
warra buufatan, warra lubbuu, warra badan barsiisan, warra hin amanin, warra amansiisan, warra amanan immoo warra jabeessan, warra jiraachisan, warra gorsan, warra ciman immoo hanga dhumaatti cimanii dhaabbatanii mootummaa Waaqayyoo akka dhaalaniif kan gargaaran isaan kanadha. Tokkos manni kiristiyaanaa keenya kan nu barsiiftu namichi inni makiliitii yookaan kennaa sadaffaa kana fudhatee inni boolla keessatti kennaa mootii sanaa inni awwaalee barnoota baratee barnoota qulqulluu mana kiristiyaanaa shakkiin kan keessa hin jirre makaa kan hin qabne eenyummaa Waaqayyoo eenyummaa Kiristoos irratti shakkii kan hin qabne erga baratee booda isa barate sanaan kan hin jiraan jalloota mootota biyya lafaa sodaachuudhaan shakkitoota sodaachuudhaan warra hin amanne Ahzaabota sodaachuudhaan warra maal godhan jechuudha warra amantii isaanii lapheetti qabatanii laphee keessatti awwaalanii obboleessi isaa osoo du'u obboleessi isaa sababa beekumsa dhabuutiin osoo yeeyyiidhaan nyaatamu warra barsiisuu dadhabee afaan isaa qabatee taa'e warra amanticha isa barate laphee isaa keessatti awwaale jechuudha. Har'a meeqan keenya ree kan awwaalaa jirru yeeyyiin osoo nyaatamuu kan callifne manni kiristiyaanaa osoo dhiitamtu manni kiristiyaanaa daangaan ishee osoo sarbamuu kan callisne osoo yeeyyiin hoolota nyaattu kan callisne osoo manni kiristiyaanaa nama dhabdee dhiphattu kan callisne nama meeqaa kana qofa miti osoo manni kiristiyaanaa dhiphattu ormoota wajjiniin orma duukaa taane orma duukaa hiriirree madaa mana kiristiyaanaa waraanuudhaaf bal'isuudhaaf kan halkanii guyyaa hojjennu nama meeqaa barannee kaane beeknee kaane manni kiristiyaanaa nutti amantee kennaa nutti kennite garuu nuti ormoota wajjiniin mana kiristiyaanaa irratti dhagaa kan darbannu boolla kan itti qonnu madaashii bal'isuudhaaf eeboo qarannee kan darbannu kan kaannu madaashii duuchuu kan dadhabne hirruushii duuchuu kan dadhabne meeqaa har'a ummata Waaqayyoo gara keenya ni dhufa dhugumatti ni dhufa Waaqayyoo gaafa dhufu garuu maal hojjenne kennaa nutti kenname sana hammam baane dhiiga obboleessa kee sirraa barbaada dhiiga obboleessa kee barruu kee keessaa fedha Waaqayyoo garuu nuti callisnee akka nama hin beeknetti callisnee akka nama homaa gochuu hin dandeenyetti barnoota sabarannee gaafa callisnee teenyu maal deebiin keenya ummata Waaqayyoo isa baranneen hin jiraanne taanaan isa baranneen hin buusne taanaan isa baranneen ummata sagalee Waaqayyoo dhabe gara Waaqayyootti hin dhiyeessine taanaan hin barsiifne hin lallabne taanaan maali gatiin keenya nuyiif wayyoo kanaafidha abbaan keenya qulqulluun Phaawulos yoon barsiisuudha baadhe yoon sagalee Waaqayyoo isanatti kenname adaraa sana yoon warra dheebotan dheebuu baasuudha baadhe yoon warra dadhaban bira ga'uudha baadhe anaaf wayyoo jedhe eessa taa'ee mana hidhaa keessa taa'ee tulaa halam mijatiin keessa taa'ee waan mijateef miti har'a nutoo maal jechaa jirra osoo hin hidhamin hidhamnee hafuuti osoo hin hidhamin miilla fayyaa harka fayyaa jireenya qaama fayyaa osoo qabnu yoo fedhiin keenya guute malee yoo waan barbaannu arganne malee manni kiristiyaanaa yoo jireenya keenyaaf waan barbaannu yoo nuuf goote malee hin tajaajillu baadiyyaatti baanee sagalee Waaqayyoon dubbannu tajaajillu jennee kan lakkoofnu haalaan bakkaan tajaajila keenya kan daangessinu meeqa ummata Waaqayyoo dhugumatti akka nutti kennametti tajaajilaa jirra akka nutti kennametti bahaa jirra itti gaafatamummaa manni kiristiyaanaa nutti kennite bahaa jirra kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedhe tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6:20 irratti kennaa sitti kenname adaraa sitti kenname eegii nutti kennameera haa xiqqaatu haa guddatu kennaan waliin caalu tarii gaafa nutti kennu Waaqayyoo akka humna keenyaatti nutti kennarraan kan hafe kennaan waliin caalu waan ta'eedhaaf
isa guddaa, isa xiqqaa, isa ergamne baadiyyaatti, magaalaatti bahaa jirra. Inumaayyuu barri nuti amma keessa jirru ergamni mana kiristiyaanaa magaalaa qofa akka ta'etti kan yaadaa jirru baay'een keenya jiraachuu dandeenya. Ergamni mana kiristiyaanaa garuu magaalaa qofa miti. Baadiyyaattis baanee bakka mijanne keessa teenyee beelofnee dheebonnee akka nuti ergama mana kiristiyaanaa baanuudha. Garuu har'a kana godhaa jirraayi. Isinii fanniisa. Manni kiristiyaanaa keenya ammas tokkos jettee kan isheen nu barsiiftu abbaan makiliitii yookaan abbaan kennaa shanii jettee kan isheen nu barsiiftu inni jalqabaa abbaa keenya qulqulluu Museedha. Abbaan keenya qulqulluun Museen akkuma beeknu kitaabota seeraa yookaan immoo kitaabota oriitii jedhamanii kan waamaman kan beekaman 5 barreesse. Kennaa 5 yookaan immoo kennaa kitaabota 5 kan qabu waan ta'eedhaaf jechuudha. Abbaa makiliitii lama kan jedhame immoo abbaa keenya qulqulluu Phexros jechuudha. Kennaan abbaan keenya qulqulluun Phexros argate kitaabota 2 ergaa Phexros isa jalqabaa fi isa lammaffaa barreessuu bira darbee kennaan Waaqayyo isaaf kenne furtuu mana qulqullummaa Waaqayyo isa samii innati lafarratti hiite na birattis hidhamaadha. Innati lafarratti hiikte ana birattis hiikamaadha jedhee Waaqayyo kennaa guddaa kan isaaf kenne jechuudha. Ummata Waaqayyo. Egaa abbaan keenya qulqulluun Phexros abbaa kennaa 5 ta'ee kitaaba qulqulluu keessatti yookaan immoo hiikaa andimtaa abboonni keenya tokkos jedhanii barsiisan keessatti hidhameera yookaan immoo hiikamee lafa kaawwameera jechuudha. Inni kan biraa abbaan keenya qulqulluun Phexros abbaa makiliitii 2 jedhamee kan inni waamame eenyudha jennaan kakuu haaraa fi kakuu moofaa yookaan immoo kakuu duraa jennee kan waamnu. Kakuu moofaa yookaan kakuu sadhu duraa dhaloota gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos dura jiruu fi kakuu haaraa erga inni fooniin gara biyya lafaa kanaa dhufee kana lamaan walitti qabatee jira jechuudha. Inni kan biraa tokkos jettee manni kiristiyaanaa keenya kan barsiistu abbaa makiliitii yookaan kennaa tokko kan jedhame abbaa keenya qulqulluu Yihuudaadha. Sababiinsaa abbaan keenya qulqulluu Yihuudaan kitaaba ergaa Yihuudaa tokko qofa barreesse waan ta'eedhaaf ummata Waaqayyo. Egaa abbaan keenya gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos tokkoon keenyaaf kennaa hedduu kenneera. Kennaan nuuf kenname kun immoo hojiirra ooleeraayi. Isaan eenyu fa'i kan kennaan kennameef jettee manni kiristiyaanaa kan nu barsiistu tokkos abbootiin phaaphosotaa yookaan immoo hangafoonni phaaphosotaa abbaa kennaa 5 yookaan immoo abbaa makiliitii 5 jedhamaniitu waamamu. Hiikaa kitaaba qulqulluu keessatti maaliif jennee gaafa laallu abboonni phaaphosonni episkooposota ni muudu, luboota ni muudu, daaqonoota ni muudu, kiristiyaanota ni cuuphu, akkasuma kiristiyaanota ni qorrobsiisu waan ta'eedhaaf abboonni hangafoonni phaaphosotaa maal jedhamanii waamamu yookaan immoo beekamu abboota kennaan isaanii yookaan makiliitiin isaanii 5 ta'ee jetteetu nu barsiifte jechuudha. Tokkos abbaa makiliitii 2 yookaan immoo abbaa kennaa 2 jettee manni kiristiyaanaa kan nu barsiistu yookaan immoo kan nutti himtu eenyudha jennaan abboota lubootadha. Sababiinsaa abboonni luboonni maal godhu? Saba kiristiyaanaa ni amansiisu, ni cuuphu, ni qorrobsiisu jechaadha. Tokkos abbaa kennaa yookaan abbaa makiliitii tokko kan jedhaman daaqonoota akka qulqulluu Isxifaanositti tajaajilan. Kennaan qulqulluu Isxifaanos dachaa ta'uudhaan kan isaan irra bule. Kan kennaa sanaan tajaajilan maaliif jennaan hojiin isaanii hojiin daaqonootaa ergamuu qofa waan ta'eedhaaf. Daaqonii jechuun hiiktumti isaayyuu ergamaa jechuu waan ta'eedhaaf kennaan isaanii ergamuu qofaadha. Kanaaf ummata Waaqayyoo
kennaawwan kana waaqayyo gara saba kiristaanaatti yookaan immoo gara warra kennaa qabaniitti gaafa kenneenu ergu akka humna keenyaatti akka dandeettii keenyaatti akka ittiin maal goonuuf akka ittiin tajaajiluuf tajaajilaa jirraayi. Ergama keenya ba'aa jirraayi. Kennaa keenyaan adaraa yookaan kennaa nutti kenname hojiirra oolchaa jirraayi jennee gaafa gaafannu isa isiniif anniisa tokkoon keenyaaf anniisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 5 irraa lakkoofsa 15 irraa kaafnee gaafa laallu maal jedha? Abbaan keenya gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos qulqulluu Phexrosiin maal jedhee? Hoolota koo eegi. Eegaa jirra har'aa hoolota. Eegamaa jiru. Birriin keenya nutti hin hir'atiin malee, mindaan keenya nutti hin hir'atiin malee baduun hoolotaa, du'uun hoolotaa, mana qulqullummaa keessaa bahuun, godaansifamuun hoolotaa har'aa nu biratti gatii dhabee baratti mul'ate kana keessatti har'a maal gochaa jirra? Mindeeffamtoota qofa taanee bara jiraannetti qarshii qofaaf maqaa qofaaf wayyaa yookaan immoo uffannaa qofaaf gaawonii qamisii qofaaf bara jiraannetti hoolonni mana qulqullummaa gadhiisanii yeroo godaanan, hoolonni dheebotanii bishaan barbaacha gaafa godaanan, hoolonni beela'anii nyaata dhabanii nyaata barbaachaaf gaafa lafa onaa keessa deeman, gaafa lafa onaa keessa bobba'anii har'a eessa jirra? Har'a bakka kam jirra? Waaqayyo har'a yoo dhufe, waaqayyo har'a dhufe yoo nu gaafate har'a deebiin nuti deebifnu maalidha? Ummata waaqayyo hoolota koo eegaa nuun jedheera. Hoolota koo eegi kan jedhame Phexros qofaa miti. Har'a tokkoon keenya hoolota eeguu danda'uu qabna. Daa'imarraa kaasee hanga hangafoota phaaphaasotaatti jechuudha. Garuu eegaa jirraayi. Eegaa jirra yoo ta'e baay'ee gaarii. Eegaan jirru yoo ta'e garuu har'umaa kaafnee hoolonni eegamuu qabu. Nyaanni isaaniif dhiyaachuu qaba. Dhugaatiin isaaniif dhiyaachuu qaba. Lafti isaan irratti bobba'an isaaniif mijataa ta'uu qaba. Kanan goone taanaan kennaa sana awwaalatii jirra jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya tsooma torbee 8 jiran keessaa torbee jaaffaa Gabraheer yookaan immoo garbicha amanamaa jetteetu akka ijoollee ishiitiif ta'utti akka ijoolleen ishee nyaatan akka ijoolleen ishee sooratanii dhuganii quufaniif sirna qopheessitee sirna tolchitee ittiin nu barsiisaa jirti jechaadha. Uummata waaqayyoo torbeen kun torbee sadaffaadha. Torbeen kun torbee jaaffaadha. Torbee jaaffaa kanaan waa'ee garbicha amanamaa, waa'ee tajaajiltoota amanaman, waa'ee tajaajiltoota fedhii isaaniitii olitti mana kiristaanaa tajaajilan kan itti barannu ta'a. Kanaaf uummata waaqayyoo manni kiristaanaa keenyaaf ni barbaachifna. Mana kiristaanaa keenyaaf bakka guddaa nuu kennitee manni kiristaanaa nu barbaaddi. Kanaaf mana kiristaanaa kanaaf maal goone har'aa? Tajaajilaa jirraayi. Moo orma faana taaneetu ishee dhiibaa jirra? Orma faana taaneetu ishee dhiphisaa jirra? Orma faana taaneetu harma isheen hoosistee nu guddiste sana ciniinaa jirra? Moo deebineet ishee tajaajilaa jirra? Uummata waaqayyoo isheerraa baratanii harma isheerraa hodhanii har'a deebi'anii harma ishee kan ciniinan maaddii isheen irraa soortee isaan guddiste deebisanii dhiitanii kan kuffisan har'a baay'een jiru. Orma kan itti ta'an, diina kan itti ta'an, dallaa ishee kan diigan, mana qulqullummaa diiguudhaaf hidhatanii kan ka'an baay'eetu jiru. Uummata waaqayyoo kanaaf amannee akka hin ganne, amannee akka hin shakkine, maaddii irraa nyaanne dhiinnee akka hin kuffifne, ormaaf dabarsinee akka hin kennine, orma taanee deebinee dhagaa akka irratti hin darbanne hanga dhumaatti cimsee waaqayyo abbaan keenya akka nu dhaabu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Nu kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise waaqayyo waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa yeroo hundumaa kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Galanni ulfaataa maqaa isaatiif, deessuu haadha isaatiif, fannoo isaa qulqulluudhaaf hanga bara baraatti. Ameen.